Akkam jirtu daawwattoota maatii chaanaal keenya Dambal HD bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii guddaan isin bara haa jiraatu jecha. Egaa daawwattoota keenya guyyaa har'aa viidiyoo adda ta'eedhaan kan walitti deebinee jirra jechuudha. Manuma keenya teenyee qarshii 15 kaasee hamma 950 hamma waggaatti immoo qarshii 10,000 yookaan miliyoonaan argachuu akkamitti akka dandeenyu isiniif qabadheetiin dhufe jechuudha. Namoonni baay'een waa'ee dhaabbata kanaa Fiyaas application kana hedduun keessan soba jechaa jirtu, hedduun keessan dhugaa jechaa jirtu kan irraa fayyadamtanii. Ani immoo ragaa qabatamaa ofii koo miseensa isaanii ta'ee qarshii meeqa akka irraa dalage ragaa qabatamaa waliin qabadheetiin isiniif dhufeetiin jira jechuudha. Wanni isinirraa eeggamu viidiyoo keenya laayik gochuudhaan gara YouTube channel keenya immoo subscribe gochuudhaan ittiin dabalamaa isiniin jecha. Viidiyoon jalqaba irratti galmaa'uudhaaf wanni isin barbaachisu linkiin jira. Linkii isaa description box YouTube channel keenya jala viidiyoo kana jala isiniif kaayetiin jira. Linkii isaa yookaan immoo komentii jalqaba irratti argattu jechuudha. Linkii ittiin galmooftan isa sirrii kan dalagu jechuudha. Akkamitti manuma keenya teenyee guyyatti qarshii 150 hanga 450 maallaqa baay'ee akkamitti akka dalaguu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Ofii koo maallaqa meeqaa hanga har'aatti akka ittiin dalage isin agarsiisa ragaa qabatamaa akka birrii maallaqa akkaawuntii koo irra jiru waliin jechuudha. Galmaa'uudhaaf linkii isaa descriptionii live box viidiyoo kana irratti yookaan komentii jalqaba irratti ni argattu. Amma kallattiidhumaan akkaataa ittiin galmooftanii fi maallaqa akkaataa ittiin dalagdan maallaqa dalagdan immoo akkaataa ittiin baastan hamma dhumaatti isin barsiisa jechuudha viidiyoo keenya jalqaba irratti. Amma kallattiidhumaan gara viidiyootti isin dabarsina jechuudha. Jalqaba irratti galmaa'uudhaaf wanni isin barbaachisu linkiidha. Linkii fakkeenyaaf kan namatti erge jira. Linkii gama karaa teelegiraamii seeneetiniin isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf linkii isaa fakkeenyaaf ani kunoo kan hiriyaa koo tokkotti erge jira. Linkii isaa immoo isiniif kaayetiin jira jechuudha. Linkii kana asii irratti cuqaaseetiin akkaataa itti galmooftan isin barsiisa. Irratti cuqaaseetiin jira. Steepii jalqabaa gara Google Chrome isin geessa. Chrome seentuu jechuudha. Chrome seentuu. Gara Google Chrome itti nu geessaatiin jira jechuudha. Galmaa'uudhaaf wanni isin barbaachisu lakkoofsa simii lakkoofsa bilbilaa qabaachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti jira kun fakkeenyaaf akkaawuntii kana galmaa'uu barbaada. Fakkeenyaaf akkaawuntii haaraa galmaa'eetiin isinitti agarsiisa. Please input your phone number jedhamti as biratti lakkoofsa bilbilaa keessa yeroo galchitan immoo 09 yookaan duwwaa 9 jettaniitiin 9 irraa eegaltu. 9 namoonni baay'een kana rakkachaa jiru. Akkaataa ittiin galmuun wallaalle jettanii rakkachaa jirtu 9 irraa eegaltu. 9 irraa ka'ee yeroo eegalu fakkeenyaaf anini 9 irraa ka'eetiin 12 99 19 24 jedhee amma as bira galmaa'e. Verification code immoo inni biraa immoo namoota baay'ee kan rakkisaa jiru. Verification code bakka jedhu kana nuuf fiduu dee. Verification code jechuun ishee graafiksii cinaa jirtu kan argitan miti JG9 jedhu kana verification code keessa ishee kana fuutanii as biratti barreessuudha jechuudha. Amma nan barreessa J bakkee kanatti jechuudha. JG9 gasheera. Ishee kana immoo ishee taantee jirtu kan akkasumatti irra darbitu. Paaswordii keessan immoo kan yeroo kamuun irraa hin fanne paaswordii yeroo kamuu irraa fanne galchitu jechuudha. Paaswordii nan galcha fakkeenyaaf paaswordii koo cal jedheetumaan isinitti agarsiisu waan ta'eef nan galcha. Tokko lama sadii galchee sana booda immoo as dhuftu register now kan jedhu kanarratti tuqxu register gootu jechuudha. Ni galmooftu jechuudha. Register now graphics jedha. Graphics nan sirreessa. Graphics kana seeraan isii graphics toona seeraan guutuu qabdu jechuudha. Anammaanuu amma dogongoree ishee kana fakkeenyaa D dha. D G X natti fakkaata. Ami amma gashee haalaalu. Wow, successful nan jedheetiin jira. Galmaa'eetiin jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf erga galmooftanii booda login godhinaan jedha arabi faaraan as dhuftanii login lakkoofsa bilbilaa keessan 9 akkana lakkoofsa bilbilaa koo qoye 9 12 90 19 gashee paaswordii koos as biratti paaswordii koos gasheetiin jira. Kana booda immoo sign in gootu as biratti jechuudha. Passwordii ranaan jechaa jira. Passwordii isaa akka 2 4 5
galeetiin jira jechuudha. Bakka garaa dhaabbatichaatti nageesseetiin jira jechuudha. As biratti immoo dhuftanii sababa miseensa isaanii taatanii qofaaf qarshii 50 isiniif kaffala. As bakkee maayin jettu kana argitan miti as bira maayinii kanarratti hin tuqtu. Maayin kee dhufana tuqxanii laal qarshii 50 kun VIP 0 dha. VIP 0 maalidha? Maal akkamiin bitachuu dandeenya kan jedhumo gara booda irratti isin barsiisa. Qarshii 50 naaf kaffaleetiin jira jechuudha. Sababa miseensa isaanii ta'e qofaaf jechuudha. Kuni qarshii 50 jira. Taaskii immoo 3 qarshii na hin fudhatin ammas nan qaba. Taaskii 3 kan jedhu jira. Taaksii 3 kana immoo as bira dhuftanii taaksii kan jedhu kana tuqxu. Ammaaf qarshii 50 na laateera. VIP 0 irra jira jechuudha. Qarshii 50 taaksii kan jedhu kan tuqxanii VIP 0 kan jedhu jira. Irratti cuqaastu VIP 0 kan jedhu kana qarshii 5 naaf fideetiin jira jechuudha. Qarshii 5 kan taaksii 3 qaba waan ta'eef 3 isaa nan fudha jechuudha. Irratti cuqaastu tageete taaksii kan jedhu kana successful nan jedheera. Ittaan seesha kanas nan fudha. Isa success jedhee sadaffaa kanas nan fudha jechuudha. Xumureetiin jira jechuudha. Sadansaa fudheera taaksii amma maallaqa koo meeqa akka geellan laala baalaansii koo jechuudha. Waaw qarshii 50 ture miti 3 fudhee qarshii 5 65 jechuudha. Kun VIP 0 dha. VIP 0 dhaan ammaaf ammatti sababa kastamariin isaanii itti baay'ateef miiliyoona 2.5 akkas wala miseensota waraateessin jira jechuudha. Dhaabbatichi kuni VIP 0 qarshii 100 yeroo geettu baasuu dandeessa kaffalaa ture. An ofii koo baasaatiin dure baay'ee irraa fayyadamaatiin ture jechuudha. Qarshii 100 kaffalaa ture. Amma garuu sababa miseensi itti baay'ateef yeroo qarshii withdraw godhan waan websaayitichi baay'ee busy ta'eef VIP 1 wanna jedhamu VIP 23 kan jedhamutti ol guddisanii jechuudha. VIP 1 maalidha? VIP 2 akkamitti galoona jettanii warroonni immoo xiqqoo isa beekta akkaataa galmaanis beektanii VIP bitachuu dadhabdanii akkaataa ittiin bitattan wallaaltan immoo isinitti agarsiisa jechuudha. VIP yeroo bittan akkamiin binnaa warra jettanii sisteemni akka duraa jijjiirameera akka duraa irraa jijjiirameera karaa dura kan ofii koos anis bitadhis namoonni baay'een beekanis direct dhaabbaticha baankii akkaawuntii dhaabbatichaatti transfer gochuudhaan amma garuu gama karaa ejentiidhaan wanna ta'eef kama ejentiidhaan kaffaltu jechuudha maallaqa kaffaltanii VIP bitachuuf immoo as bira dhuftan balance recharge kan jedhu kana argitan miti as biratti olee harkistanii as biratti balance recharge kan jedhu kana isa irratti tuqxu jechuudha. Erga isa irratti tuqxanii booda immoo isa kana akkanatti isiniif fida jechuudha. Ana fakkeenyaaf qarshii 3,000 bittatanaan qarshii 1,000 bittatanaan bakkee kana argitan miti as biratti fakkeenyaaf qarshii 3,000 bittoo ta'e yookaan immoo kan 6,000 bittoo ta'e fakkeenyaaf kan 1,000 isinitti agarsiisu qarshii 1,000 bittan jechuudha. Qarshii 1,000 asitti barreessitanii immoo recharge amount kana qarshii 65 qaba amma bituu hin danda'an akkaawuntii koora seenii isinitti agarsiisa jechuudha. Pay one kan jedhu jira as biratti pay one kan jedhu kana click gootu sana booda immoo charge money kan jedhu tuqxu jechuudha. Charge money kan jedhu erga tuqxanii booda direct gama karaa warra agentii telegram account isaanii isin agarsiisa jechuudha. Abete kan jedhu kana as dhuftanii immoo as biratti immoo open gootuun direct immoo gara kama telegram account isaaniitti isin geessa jechuudha. Telegram account isaanii fakkeenyaaf an kun kana dura nama biraatiif deposit gochuuf barbaade deposit marra falligee nabara jedheeni akkaataa ittiin deposit godhan immoo hunda isaa akkanatti barreessa account kana irratti erga gashiteen booda transaction time phone number ittiin galmooftee akka screenshot isa step isa hunda barreessi fidi jedha kazaan akkasitti fiddu waliin haasoftanii isaanu isinitti agarsiisanii jechuudha. Wanna hunda kan isin galmooftan link isa sirrii isiniif video kana jala irratti isiniif kaayetiin jira jechuudha. Akkasiin galmaahuu dandeettu immoo VIP maallaqa dalagne immoo akkamiin baasnaa kan jettan immoo gara websaayitichaatti deebi'ee akkaataa ittiin baastan immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Fi ofii koo maallaqa meeqaa akkan baasee isinitti agarsiisa jechuudha. Gara dubaatti deebi'eetiin isinitti agarsiisa connection xiqqoosaa. Okay amma fideetiin jira jechuudha. Yeroo maallaqa dalagdan warroonni akkaataa withdraw nu gochuu didee akkamiin baasnaa jettanii namoonni baay'een kan rakkatan jiru jechuudha. Anama account koora seenii akkaataa ittiin baasan isinitti agarsiisa jechuudha. Okay. Animo account koora seeneetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Account kootti login godhee maallaqa meeqa akkam baasin agarsiisa jechuudha. Login okay login
akkaawuntii koo irra seenee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaawuntii koo irra seenee maayin kan jedhu jirti as dura ishee maayin jettu kana tuqxee seenta. Ana fakkeenyaaf torbeedhuma kana keessaa qarshii 552 qaanga vaayitannoo boonasiidha. Qarshii 600 ji'uma kana keessa baaseetiin jiru jechuudha. Guyyaa lama duraan anu fi ku akka argaa jirtan kun laala warri hin amanne an VIP 2 fayyadama jechuudha. Guyyaatti qarshii 84tu naaf kaffalama sababa miseensa isaanii ta'e qofaadhaaf. Sababni isaas taate qofaadhaaf kun kan sii kaffalamuudha. Kanaan alatti siistemni biraa kan itti maallaqa argatan baay'eetu jira. Isa amma isinitti agarsiisa jechuudha. Withdraw yeroo gootan immoo kun hin rakkatina baay'ee salphaadha. Dubbisuu isa qofaadha. Kaza withdraw kan jedhu jira. Withdraw kan goota as bira withdraw kana tuqxu. Sana booda ofii isaatii baankii kaardii kan jedhu kana kun amma akkaawuntii koodha kan maallaqa ittiin withdraw godhu. Ammaawuntii isaas biratti galchitu. Trade password immoo password keessa yeroo jalqaba login gootanii maallaqa miqa akka ta'e akkasitti bakka kana hunda ni argitu. Amma waa'ee VIP dha wanni guddaan VIP akkamiin bitan akkaataa ittiin bitattanis balance recharge isaa isinitti agarsiiseera jechuudha. Akkaataa ittiin VIP maalidha sababni keessa taa'anii qofaaf nuuf kaffalamoo siistemni biraas jira kan jedhu nama invite referral link kan invite gochuudhaan maallaqa hagamii akka isin argattan amma isinitti agarsiisa jechuudha. Amma suma gara ofii koo maallaqa baasee immoo laala kottaa amma kunoo message jira maallaqa as bira jira. Kanaan akkaawuntii koo irratti naaf seenee an kan fayyadamu baankii Abisiiniyaadha. Bank of Abisiiniyaa irraa maallaqa isaanii achirratti nan akkaawuntii koo irratti gashaa. Amma kunoo jalqaba irraa magaafa kunoo laala amma gaafa Apriilii guyyaa 15 qarshii 300 baaseetiin ture jechuudha. Qarshii 300 asitti akkaawuntii koo irratti naaf galeera. Gaafa Apriilii guyyaa 16 guyyaadhaan baase jechuudha. Qarshii 100 baaseetiin jira. Qarshii 100 asittis Apriiluma gaafuma san qarshii 100 baasee kun hundi maallaqaan torbee tokko sun guyyaa 3 akkasitti dalage jechuudha kan argaa jirtanii. Sababa miseensa isaanii ta'e qofaadhaaf kun kan naaf kaffalame. Ittiin immoo referral linkii nama affeeruudhaan akkaataa inni ittiin kaffalamu immoo isin agarsiisa. Amma gaalaarii koora seeniitiin akkaataa VIP xiqqoo waa'ee VIP isin barsiisa. Amma as biratti akkuma argaa jirtanii VIP 0, VIP 1, VIP 2, 3 kan jedhu jira. VIP price yeroo VIP bitattan qarshii meeqaan kan jedhudha. Qarshii 1000 jira. VIP 1 galmaa'uu kan barbaadan VIP 2 qarshii 3000 VIP 3 qarshii 6000 kan jedhudha. Amma fakkeenyaaf an kan koo irratti example tokko fudhee isin haa barsiisu. Amma fakkeenyaaf ofii koo VIP 2 dha qarshii 3000 jechuudha. Taaskii 14 taaksii 14 price nan qaba. Tax volume isaa 6 yeroo 6 clicking godha. Sababa miseensa isaanii ta'e qofaaf guyyaatti qarshii 84 argaa jirtu. Guyyaatti qarshii 84 naaf kaffalu jechuudha. Ji'a tokkotti immoo qarshii 2500 qarshii 20 naaf kaffalu. Waggaatti immoo kan naaf kaffalamu qarshii 30 fi 240 naaf kaffalama jechuudha. Wanni kun baay'ee gaariidha kan baay'ee namatti tolu jechuudha. Isin fayyada wannan jedhee yaadeef kan kana isin fide. Wanni isin hubachuu qabdan asirratti qarshii 1000 kaffalee galmooftee qarshii 3000 kaffaltee galmooftee wanni ati beeku qabdu qarshii 3000 kan kaffaltee kan yeroo tokko qofaadhaaf kan kaffaltu jechuudha. Sana booda akkaawuntii akkuma haaromsuu kan jedhamu jira miti qarshii 1000 ati kaffaltee kun waggaa tokkoof si tajaajila jechuudha. Ati waggaa tokkoof qarshii 1000 kaffaltee sana booda waggaatti immoo laal qarshii fakkeenyaaf qarshii 2500 waggaa tokkoon yoo baay'iste qarshii kan argatte jechuudha. Yeroo jalqabaa qofaaf kan ati qarshii kaffaltee isaaniif galmoof sana booda waggaadhaan haaromsiifta. Ji'atti immoo qarshii ati argattu qarshii hagana kana kan jedhudha. Groupiin isaaniis jira irra seentanii ilaaltu jechuudha. Ittaansee immoo akkaataa itti nama affeertanii qarshii meeqa arganna. Namni tokko referral linkii kiyyaa seenee qarshii meeqa arganna kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma as biratti kun amma asuma irratti anuma fakkeenyaaf VIP 2 dha miti. Nama fakkeenyaaf VIP 2 dha. Nama tokko affeeree namni tokko maqaa linkii an affeereen seenee galmaa'e taanaan nama sanirraa dhaabbanni websaayitii nama san waanan affeeru qofaaf qarshii 450 naaf kaffala. Laala qarshii 450 kun dubbisuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Qarshii 450 nama an affeeree qarshii 450 irraa argadhisu namni sunnis deebi'ee nama biraa yeroo affeere immoo sababa inni nama biraa affeeree saniif nama lammaffaa irraa an qarshii 450 tu nagaa. Nama sadaffaa namni an affeere sun affeere san irraa illee qarshii 90 argadha jechuudha. Sababni isaas taatee
alatti wanni guddaa dalaguu dandeessu nama affeeruudhaan qarshii haganaa dalaguu dandeessa jechuudha. Anam fakkeenya nama tokko yoo affeere qarshii 450 naaf kaffala. Namni ana affeersu nama biraa yeroo affeeru immoo qarshii 150 akkas naaf kaffala nama sanirraa jechuudha. Sababaan affeereef kun immoo kan argatu nama sanirraa osoo hin taane dhaabbata weebsaayitii warra kanaattu naaf kaffala jechuudha. Kan itti hubachuu qabdu asirratti jira wanni hunduu kun kan ji'a tokkos kan VIP to VIP series jira wanni hundinuu step isa asirra laala isiniin jedha. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraas isiniif dalagaa kanuma irratti gaafii yoo jiraate immoo viidiyoo akka isiniif dalagu ammas wanni barbaadan warri paaswordii isin rakkisee waa baay'eetu jira wanni nama dhibu waan ta'eef warri isiniif dalaguu barbaadda koomentii jalatti kun naaf hin galle jedha naaf barreessa ani immoo viidiyoo isaa ammumatti isiniin yeroo dhiyootti dalagee isin fide jechuudha. Viidiyoon kun YouTube irratti search godheetiin jira jechuudha. Afaan Oromootiif viidiyoo yeroo jalqabaa fi qophaa'e jechuudha. Dhaabbatichi kan jalqabe yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Viidiyoo search godheetiin ture afaan Oromoon namoonni baay'een argachuu hin dandeenye. Viidiyoo kun viidiyoo jalqabaati afaan Oromoon jedhee yaada waan isin fayyada jedhee yaadee fi kan isiniif dalagee viidiyichi jechuudha. Isin irraa fayyadama ani wanna isinii wanna soba ta'e wanna isin miidhu hin godha jedheen yaadu sababnis yaa nama keenya waan taataniif ofii koo waan irraa fayyadameef ittiin tutorial viidiyoon afaan Oromoo waa'ee kanarratti YouTube irratti dalagamee hin jiru waan ta'eef uummanni keenya afaanuma keenyaan baratee akka irraa fayyadamu jedhee waan ani yaadeef baay'ee isin fayyada jedheeti. Waa'ee dhaabbaticha kanaa warri beekuu jalqaba barbaadan immoo gruupi linkii isaa isin afeeruu nan danda'a. Dhaabbatichi dhaabbata beeksisa promotion garaagaraa dalaguu Itoophiyaa keessatti immoo gargaarsa garaagaraa hojii chaaritii irratti kan bobba'e jechuudha. Dhaabbatichi kuni waliif sheer godha fayyadama isin fayyada wanna jedheen yaadeef VIP immoo yeroo bitatan akkaataa bitatan isin barsiisatu jira. Viidiyoo ammas isin hin galle yoo jiraate isiniif dalaga irraa fayyadama. Warri hin galmoon yoo jiraatan immoo descriptionii viidiyoo kanaa jala irratti yookaan immoo koomentii jalqabaa irratti linkii isaa isiniif kaayetiin jira. Linkii isa sirrii ta'e akka ittiin haakin ta'e linkii isa sirrii ta'e ittiin galmuuftan isiniif kaayetiin jira. Linkii irratti cuqaasuudhaan deemtanii galmaa'uu dandeessanii akkaataa diipoozitii ittiin godhanis isin barsiisatu jira. Irraa fayyadama. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jecha galatoomaa isiniin jedha. Yeroo biraa viidiyoo kanaa fi kan kana fakkaatan business online wal qabatan isinitti deebine jechuudha. Gaafii qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa isin jecha galatooma. Ciao.